hayata kudha sagalirraa ni jedhanii si jedha. Inni quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhanii jedha. Eenyutu jedhe ni jedhanii sed mormitoota quraanaa warra quraanaa mormantu jedhe si galee bakka sanatti malee quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhee quraana keessa bakka tokkollee hin jiru. Bakka tokkollee. Yoon dogongoruu baadhee bakkee isaan jedhan sun suuraa 81 ayata fakkaata. Inni dhugaadha warra ittiin falmuun akkas jedha. Ani quraana dhugaa rabbii dubbachuu fi quraana gaararraa kaasee hanga godaatti oromiffaan afaan abii qubee 2-3 bareetan jira. Maalidha? Sababa jarri aboonna darban san aboo sana falmuudhaaf ani dhufuufanii qophaa'e onnadheen dhufe gaafa namni sijibbu yookaan barattee isaan afaan arabii miti afaan oromoo sabbuu fadhuu daalati. Afaan oromoo saayuu holii quraan jedhi buufadhu appilikeeshinii isaa siif no? Naalaadhaan ilaaleera ana arabii ilaalee wama tokko nan dhabe dhugaadhuma wama tokkollee akkasii jedhan ilaaleen sobu cubbuu irraan kaa'u cubbuun immoo namni cubbuu namarra kaa'e borillee inni cubbamaadha nan dhabe keessaa gaafan dhabu akkaawuntii kiyya dhabama godhe dhugaa waaqayyo waanii jechuun yoo dhuguma nama dhugaa baruudhaaf rakkatu ta'e yoo dhuguma nama hayata kudha sagalirraa ni jedhanii si jedha. Inni quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhanii jedha. Eenyutu jedhe ni jedhanii sed mormitoota quraanaa warra quraanaa mormantu jedhe si galee bakka sanatti malee quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhee quraana keessa bakka tokkollee hin jiru. Bakka tokkollee. Yoon dogongoruu baadhee bakkee isaan jedhan sun suuraa 81 ayata fakkaata. Inni dhugaadha warra ittiin falmuun akkas jedha. Ani quraana dhugaa rabbii dubbachuu fi quraana gaararraa kaasee hanga godaatti oromiffaan afaan abii qubee 2-3 bareetan jira. Maalidha? Sababa jarri aboonna darban san aboo sana falmuudhaaf ani dhufuufanii qophaa'e onnadheen dhufe gaafa namni sijibbu yookaan barattee isaan afaan arabii miti afaan oromoo sabbuu fadhuu daalati. Afaan oromoo saayuu holii quraan jedhi buufadhu appilikeeshinii isaa siif no? Naalaadhaan ilaaleera ana arabii ilaalee wama tokko nan dhabe dhugaadhuma wama tokkollee akkasii jedhan ilaaleen sobu cubbuu irraan kaa'u cubbuun immoo namni cubbuu namarra kaa'e borillee inni cubbamaadha. Nan dhabe keessaa gaafan dhabu akkaawuntii kiyya dhabama godhe dhugaa waaqayyo waanii jechuun yoo dhuguma nama dhugaa baruudhaaf rakkatu ta'e yoo dhuguma nama hayata kudha sagalirraa ni jedhanii si jedha. Inni quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhanii jedha. Eenyutu jedhe ni jedhanii sed mormitoota quraanaa warra quraanaa mormantu jedhe si galee bakka sanatti malee quraanni kun abjuu laaqamaadha jedhee quraana keessa bakka tokkollee hin jiru. Bakka tokkollee. Yoon dogongoruu baadhee bakkee isaan jedhan sun suuraa 81 ayata fakkaata. Inni dhugaadha warra ittiin falmuun akkas jedha. Ani quraana dhugaa rabbii dubbachuu fi quraana gaararraa kaasee hanga godaatti oromiffaan afaan abii qubee 2-3 bareetan jira. Maalidha? Sababa jarri aboonna darban san aboo sana falmuudhaaf ani dhufuufanii qophaa'e onnadheen dhufe gaafa namni sijibbu yookaan barattee isaan afaan arabii miti afaan oromoo sabbuu fadhuu daalati. Afaan oromoo saayuu holii quraan jedhi buufadhu appilikeeshinii isaa siif no? Naalaadhaan ilaaleera ana arabii ilaalee wama tokko nan dhabe dhugaadhuma wama tokkollee akkasii jedhan ilaaleen sobu cubbuu irraan kaa'u cubbuun immoo namni cubbuu namarra kaa'e borillee inni cubbamaadha. Nan dhabe keessaa gaafan dhabu akkaawuntii kiyya dhabama godhe dhugaa waaqayyo waanii jechuun yoo dhuguma nama dhugaa baruudhaaf rakkatu ta'e yoo dhuguma nama